Wallahi billahi. Soba, ani fuudhee hin jenne hin jenne. Bariyaa waan Carraan kaitaa tuwaante. Minuuti nama godina warra minuuti nama Cara isi telepon cara kiyar bakka sanitti dubbiin nama dubbiin hawaasa manii dirree bakka sanitti dubbiin isi qofaa miti hunda guyyaanaa jiruudha. Isi murtanii jireenya kiyya keessa baay'ee zinaa dalaydee feetute akka jetaa isin jennaan fuute moo fuuni sun firaankidha san baruuf yammaa uummata haarasuullee bakkasitti nuti tura. Fuune anuma walumaa galatti Reefuudhe hin jenne. Amo waa'ee jaartii xiyyaa ani fuudhee fi fuunee sa'a saditti hin fuunee siin jedhe asli dubbii garana garas marquun barbaachisu mara kenna. Lolaan waaraan fuudhee bakkatti nutti tolaree waan tarirra dhaabannaa bar. bahee jirani. Haasaa dhugaa waliin. Osoo inni fuudhee jedhu itti jettanumaa inni. Jirtanii barjaarraa nama kaanii baay'inni naa'e haraaman dalageessitti narratti fuudhee wanti nagaa akkuma jalqabaa sana soomaa hedduu. Ijoollee kanallee hin goonu galee namni guddaadha. Haasaa watatee kanallee hin goonu namni yoo ka walla ga'u taate. Jikamini wanni baasaan kokkeen lubbuu keessaan baatu dhageeffataa jiranii wayita kaanuu dhageeffatanii waan biraa yoo dhageeffatanii rakkoon qabu yoo dhageeffachuullee waan tana mirga isaanii achi jirtu ammoo dubbatamuu qabu. Ispoonsara isin dhuftee dhagaafattee jennaan waan jirtu walitti haasoo inni isin illee itti dubbattee ani illee itti dubbattee hin dhaabaa jiru jettee ati illee natti dubbattee hin dhaabu. Seeraa sabaa jiddaytee na himate seeraa sabaa na gaafate abboo naan jedhu yoo isin illee si balleessitee hariirlee irraa qabaatte sigalee namni kun lubbuun jira nama na jaalatu hedduu jira ati illee kabajaa naa qabda mubaarak illee abbaan utuullee namoonni hedduun sigalee namoota kanatti illee na himachuu dandeetti makiinaa gurgurachuuf deemaa jirti. Nanja dhufee na gaafatte abboo makiinaa gurguruu barbaadaa jirta akkana naan jettee jaartiin dandee birrii ispoonsaraallee gaafatte naan jettee wanni kun dhugaadha abboo abbaa siraaj birrii ispoonsaraa gaafachuun akka jirutti akka jirtu akkana jireenya isin maala dhugaadha silkii kaasuu dhugaa sirra kenna. Bakka birrii qoodaan ispoonsaraa anattuu himattee mucaan birrii bira jirtuu naa dhabuudhaan abbaa hunduutillee natti banii wanta kanaan ta'uu jira. Kijibaa jiraate kijibaa jiruu barate dubbii dhiirri hin beektaa dhimma dhageeffadhume sigaleemi dara irra kaa'aa jira dara irra kaa'aa jiru anaa fi rabbii fi namni beektan hin beektan sigaleemiti hin gaafadhu waa'ee makiinaan baate makiinaa mootuyyuu isitu gaafaniidhaa gale makiinaa sun hidhamte isitu hidhaa baase waliin taatanii baastanii dhimma makiinaa sun ba'uu irratti anaaf si wal mari'annee sigalee makiinaa xiyyanaa baase asli yeroo miti akkana naan jette abbaa hujuu sitti ergee abbaan hujuu abboo akkana siin jedhee gargaarsa waan saniillee si gaafataa ture. Akira gaafa guyyaan keetti ammoo tuyyuu isiidhaallee godhe anaallee godhe abbama gootee fi godhe ilmaan tanaaf gootee ba'ee makiinaan sun sii galee ati boodaan dhimma makiinaa takka abbaan hujuudhee atillee namoonni makiinaa hin gurgurtan saayibban isaati jechaa turte as keessa jirtan isin marti keessanii fagoon jirtan takka makiinaa gurguruu haa gurguramu isin jedheellee hin beeku isinillee makiinaa kanallee gurguruufillee yaaltan hin beekan siraaj na gaafannaan abboo ani waan makiinaa hin dubbanne makiinaan tun ilmaan xiyya toorti ilmaan xiyya fayyaddi wanni siifuu na gaafatte waan makiinaa irraa maqaa kiyyatti jijjiirii na gaafatte maqaa maa na gaafatta kaleessallee maniidhaa keessa taa'ee ati barreeffamaa maqaa naa jijjiirinaa jettaa sila ati arrabboo keessa wayita seene maal barbaaddaa maallaqa barbaadde moo qabeenya kana barbaadde dhugaa barbaadde wanti makiinaan kun ka ilmaaniiti irraa nyaataa jirta irraa fayyadamaa jirta ilmaan ittiin haa fayyaddu ta'a ilmaan xiyyaati yoo an illee yoo an jiraadhallee qabeenya hin qabu dasiin xiyyayyuus ta ilmaan xiyyaati nan gaafat dhimma maqaa jijjiiraa waan maqaa jijjiiraa keessa hin jiru jala ture itti himee jechuudha.
ta siifuu fi ani sagalee anaa fi biyyaa fi isii wallan dhimma makiinaa ji'a saditti kaas natti kaas jireenya kiyya keessaa bayi waliin jenne waliin baane sigalee anillee dhagaan jiru ganama galgala ammootuyuu ilmu namaa jireenya jiran kaleeta bultii kiyya keessa ture har'a ammootu barandaa saaloonii haadha abbaa xiyyaatti tuwe tol deebi'ee qixxaa eegalu sigalee anallee natti dhagaama jireenya mataa kiyyaa na barbaachise sigalee hiriyyaan kiyya ilmoo na biratti tuwe tol fuudhaan illee ilmoo yaada akkuma jarri jireenya jiraatu san anillee ammootu osoo jaartii qabaadde osoo ilmoo biyyaa qabaadde ilmaan kiyya kanatti ilmoo qabu sanitti hammadhee ilmaan kiyya isaatti isaan waliin akka jiruutitti yaada jedhee waan tokko murtee kiyya murteeffachuu irra kan ga'e sababa kana sigalee wanna jirraa hafe mana qabaadhee manni isii nama jettu namni mana hin qabne akkamitti niitii fuudha akkamitti akkas taa'eef mana haadha abbaa kenkeeti hoteellee si ijaaree itti fuudha burga namallee ammootuyuu isheen illee jira shee Abdusalaam nama dhaloota abbaa kiyyaarraa hiriyyaa abbaa kiyyaatti kun ganda takka balbala takka nuti gaafachuu dandeettan haadha abbaa kiyyallee namni beeku isa sigalee natti ergitaniillee viidiyoo waraabaa ifaan silaa jiraate gibbii keessa jiru haadha kiyyallee isin agarsiisuu danda'a mana keessa jirullee isin agarsiisuu danda'a sigalee mana ijaarrattellee hin qabu mana oromoon naa ijaartellee hin qabu sigalee ani haati na deetti sigalee gosoota afriin irraa ta'e sanarra takkaa ni jiru kaakutiin wanni jiru karaa yamanii jiru haadha kiyya bira jiru haadha bira jira dhiiraa dhala itti qaban hin jiru mana haadha abbaa kiyyaa keessa jiraadha wanni ani mana maqaa isiitiin fuuran sigalee maqaa dhiiga ilmaan teennaatiin guuran nyaadhe yookaan ammoo keessa jiraataa jiraadhu yoo jiraadhu rirkee natti ilaalee na haaku addunyaa akiraa itti hidda jahaannam addunyatti narratti ana hiriyyaan yaagan na haadhee fi maraadhee karaa keessa haadhee wal dara takka isii ragaa hin jiru adaabii kan isiin birri ani nagarree ati nagarree birriin ummanni itti kuuree sadakkeree kan dargeetti hin argine birriin taphiti ta'u ummanni kuuree hin arginas isiin hin arginan hin argine seeta yeroo awwaalaa waliin guurree mi'asli birrii natti fiddee dhufte makiinaan bitanne moo makiinaan hin bitanne makiinaan bin birrii na haadha tiyyarra garte birrii meeqa birrii miliyoona takka birrii Itoophiyaa soo kanaafuu amma birriin gaafa duraa makiinarra jiran miliyoonni takkaatu noo eessa jira kaana keessirra gal Koi miliyoona takka birrii sana achi as deebisnee nyaataan turre nuti doolaarri 4,000 Itoophiyaa irraa dhufe moo hin dhufne yoo qabrii ofii ka adda itti galtu san laalte birrii doolaara 4,000 haati teenne nu ergite moo hin ergine isiin firiijii achi keessaa haadha tiyyaan bitadhu jetteen himu hin jenneeni siigaleemi rabbilleen arga siigalee haqa kana bar yoo aanaa fi isiin dadabsinullee taate dhugaadha siigalee rabbitu arga malee waan ati haasuu